Assalamualaikum. Akkam hordoftoota fi kabajamtoota tokkummaa faamilii marti keessanuu nagaa keessanii fayyaadha. Haadhallee viidiyoo tokkoon walitti deebinee jira. Haadha wajjin ilaallu akkaataa mana kan keessatti biddeena hojjedhuudha immoo injeera hojjedhuudha. Asitti lixii bukeessinaan qaba. Amma ka caalaa moo wanti ani isinitti mul'isuudhaaf immoo waan na fayyade keessaa isinitti mul'atu dhufe haadha isa kanneen wajjin ilaalla akkuma asitti argitan kana. Asitti suufii qaba. Asitti lawzii gosa lama qaba ka almandiitii fi isa lawzii kana. Ammallee isa lammaffaa isa kana namni isa kana maqaa isaa beektan natti ma afaan Oromootiin maal akka jedhamu beektani. Isa kana inni arfaffaa immoo isa firee dubbaa kana. Firee dubbaa namni hin beekne hin jiru. Kanneen illee yaa baay'ee barbaachisaadha fayyaa namaatiifis ta'ee waan hundaatiif waan qaama keenya keessatti nu barbaachisanidha. Akkanumatti illee cadhiftanii nyaachuu hin dandeessan jechuudha. Kuni biddeena keenya baay'ee nu laaffisa, baay'ee nu bareecha, biddeen hin cululuqa, baay'ee bareeda. Yoo isa kanaan goone jechuudha. Amma asitti isi daaktuu tana qopheeffadhee jira. Isa kanatti naqa. Nagaa ulaalee danuu mitillee hundumarraayyuu bicuu itti buusuudha. Guddaa hin barbaachisu. Kunooti akkuma argitan isa kana itti buufadhee jira. Isa kana immoo kulbatti daakaa. Amma kunoo akkuma argitanii haala kanaan daakee jira. Akkuma isin argitanii amma lixii kootirraa fuudhee itti buufadha. Lixii koo dura garuu kan gubbaa kana hunda isaa irraa kaasuu qaba. Isa gubbaa kana egaa kunoo amma lixii kan koo akkanatti itti buufadhee jira. Irra guddina gara bishaanii itti buufadhee amma kana daakuu waan barbaaduuf jechuudha. Kulbatti duwwaa isaa kulbatti namaa hin daakamu. Gatii waan akka zayitii ta'uuf jechuudha. Amma kulbatti haala kanaan daakadha. Egaa kunoo amma akkuma argitan haala kanaan daakadhee jira. Amma gingilchaa fidee gingilcha irratti keessaa baafadha jechuudha. Ofiitti hafee jiraate keessaa naa haa ba'u. Faayidaa isaa garuu isiniyyuu hin beektan jedhee yaada. Viitaaminoota danuu of keessaa qabu. Fayyaa namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immoo keessa keenya nuuf qulqulleessuudhaafis ta'ee wantoota garagaraatiif yaa'anii fayyaa keenya hundaafiyyuu baay'ee nu barbaachisa. Irra galtanii Google irra ilaaluu hin dandeessu. Waan baay'ee barbaachisaa ta'e fayyaa namaatiif. Amma egaa akkanatti gingilchee keessaa baaseen booda bishaan durachisan injisuu bishaan san hin deebi'e qadhifadha lixii kan koo. Amma akkana itti buufadhee itti qadaadee kulbatti waliidha. Wanti keessa jiru hundumtu akkanaa baaniif. Egaa akkasitti waliidha hin ka'e ammallee isallee akkamatti itti buufadha. Fidne hojii keenya jechuun. Waan akkanaati yoo keessatti hin bayaa jechuudha. Haala kanaan eega goonee fidheen booda lixii kiyya qadhifachuudha jechuudha. Dhiifama wajjin qadhifachuu bichaan na hafa. Harkaan koo kolbatti dhiqadhee jira. Kolbatti waliin gahuu qaba. Kolbatti akkana eega waliin gahee ka'een booda qadaadee haga daqiiqaa 20-15 takkaa fi itti dhiisaa kulbatti olaa nyaatu. Akkuma itti godheen hin godhu biddeena jechuudha. Asirratti horoonni habishii qabdan habishii itti buufachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee bareeda habishiidhaanis walitti godheellee mokkoreenii jira. Baay'ee bareeda isaan bahee jira. Egaa akkana goone kulbatti waliin keenya lixii keenya qadhifannee maal akka biddeenni keenya fakkaatu wajjii ilaallaa daqiiqaa 15 wayii 20 booda.
Kunooti akkuma agartanii biddeenni kan koo kana fakkaata baay'ee bareedaa fi baay'ee laafaa kan ta'edha. Ani kan irratti godhadhu maxbashaadha. Eelee biddeenaa waan hin qabneef jechuu haaluma kanaan goonee fidha ilaalla yeroo irraa baasne haaluma kanaan itti buusee godhaa fixaa jira jechuu. Egaa kunoo akkuma argitanii biddeenni kiyyaa kana fakkaata jechuudha wallahi baay'ee cululuqaa baay'ee bareeda seeraan bahee kun dudduubni illee kana fakkaata yaa odoo eelee biddeenaa ta'ee asaabaa kaawaa inni fakkaatu jechuudha akka inni itti nuu ba'u kun haala kanaan goonee fidneerra waan tokko harka hullaman qabu waa tokkoon ta'u akkuma argitan ani asirratti akka jiruun hunda isaa dirriseera maaliif biddeenni oo'aan hurraa kaan dafee nama jalaa bal'aa waan ta'eef akka akkasna jalaa hin taane haala kanaan hunda isaa fooxaan nutsuu irratti kaa'ee jira jechuu akkuma isin argitanii wallahi kun akka kana fakkaata godhaa laalaa fayyaa guutumaan guututti fayyaa kennaaf illee baay'ee barbaachisaadha kun hundumni isaallee isa kana fakkaata an eelee biddeenaa irratti miti kan godhe akkuma isiniin jedhaa jiru eelee maxbashaadha maxbashaarratti hojjedhe anini baay'ee laafaa akka isin gootan isiniif ajajama akka barbaadan godhuu dandeessanii baay'ee namatti tola yaa akka gootanii mokkortanitti abdii hin qabaa godhaa mokkoraa isiniif illee taanaan komentii jalatti yaada keessan naaf kennaa bareedinni isaa kunoo isinuu argaa jirtanii ijji isaallee waan fakkaatu ija jalaa balleessaa biddeena kun jalaa balleessaa jettanii wanti sodaataniif hin jiru fayyaa kennaaf immoo baay'ee barbaachisaadha wantoonni akkanaa kunini hin gorfamanii baay'ee fayyaa keenyaaf barbaachisaadha yaa almandiin akkuma beekamu zayitiidhaan illee ni fayyadamna waadanuudhaan ni fayyadamna akkasuma immoo nyaata keenya keessatti illee akkana goonee fayyadamuu hin dandeenya jechuudha faayidaa isaa dhugaa isiniin jedha googil irra galtanii ilaaluu hin dandeettanii dhibbatti aanarraallee amanuu dhabdan jechuu biddeena kiyyaa akka wajjin goonee isa kana fakkaataa akka jaalattan abdii hin qabaa godhaa laalaa jechuudha wallahi odoo gootanii hin laalin bira hin darbina viidiyoo kana immoo hamma dhumaatitti ilaalaa jechuudha akka wanti hundumtuu isinii galu wayim tokkoffaa laaltanii sirrii miteettanii irraa ba'osoo ta'e hanga dhumaatitti argitan wixxeetii isaa arguu hin dandeessanii lixii kiyya afotti isin afotti itti buusin lixii kan koo keessatti jechuudha odoo afaan isinitti mee biddeena bichaa dhufee isinitti mul'ise mungkin amanullee hin dandeessanii haala kanaan guutumaan guututti hojii ilaallee jirra bukeessaa bichatu nu hafe jechuudha lixicha yaa lixii bukeessaa akkuma barbaadan waliin ilaaluullee hin dandeenya rakkoo hin jiru ani biddee fayyadame xaafii adii fi qamadii jechuudha sanni fayyadame boqqolloo illee qaba asaaba ka odoo boqqolloo fa qabaachuu baate maal akka inni fakkaatu akkam inni kana caalaa akka laafuu danda'u jechuu boqqolloon midhaan biddeena hin gosaa beekamaadha garuu odoo boqqolloo qabaachuu baate maal akka inni fakkaatu isiniyyuu yaaduu dandeessu kana fakkaataa viidiyoo kan kokarraa akka jaalattan immoo abdii hin qabaa hoo jaalattan laayik godhaatiin sabskiraayib godhaatiin faamilii tokkummaa ta'uu kabajaadhaan akka taatan isin gaafadha koottaa faamilii kan konaa ta'aa yaada keessan komentii jalatti naaf kennaa nama biraallee fayyada hojjettanii yaadan sheer gochuu fi hin dagatinaa viidiyoo kokarraa kanaan xumurree jira hamma viidiyoo biraatti walitti deemutti nagaatti na turaa ciao